maal goota laabii seentare keessummaa jira maratte ani kootu bar asiin ijoollee bira haa deemnu kootu siin jedhe malee haati laabii xursuqu jettee asii ijoo keessa nalaaltu kootu siin hin jenne. maal gootaat inshaallah mata duree ijoollee godhatte ijoollee lubbuu qabdee feema sa'aatirraan dhuftee dubbatachuu dandeessi maal si galche doktorate intalaa kennatte hin ga'a. Amma haadha faatee falkenna. Ajandaa haadha faatee goona malee cattiin bakka godhatte khalaas nuti amma rafee kunoo gammachuun fuullinna diimateen dhufe filterii qofan sa'in. Hin gabbatte. Jechuun kaayyoo galmage amma haadha faatee qofa kennanna malee nuti maal goona. Sa'a barbaadan isaan haa dhufan. Osoma humna qabnu akaakayyuu arguuf deemna bar waggaa kana akaakaa nama nuun jedhu qabna. Umrii kanatti akaakayyuu arguu waan guddaa bara. Kani bar alhamdulillah ni maadha. Hiriyoonni kenna ilmaayyuu argaa hin jiran. Irra baay'ee. Kun jaarsa dhabee kun fuudha sodaatee taa'aa jira kophaa isaa. Abshiran mana hirman hin fuudhani hunduu. Amma haadha faatee kennan inshaallah. Akkas fayyaa. Ate hin beektu isiin qayyattee waan hunda sirreeffattee yoo kana soddaan karaa si jiraati waan warra wal fuudheen irraa dubbatiin dubartiin akkanumaan hin qayyattu. Gizee jaarsi dhufuu ka'e yookaan daasporaa fidataa arti maal beekta. Timinaan jettee. Maa wajjin deeminati. Ani maalin yoo wajjin deemallee wayi poostatuun qabaare. Deemte? Mushurraa ati faate. Natti himteetti anatti. Maa wajjin deemanii si jedhe. Irraa dhutaaliin gaafiidha kun deemse. Maaliif hin deemee biddarra ta'a inshaallah. Hayi. Maan nagumaami? An dheedhii nyaatu feeraa. lola addunyaa sadaffaa banuudhaaf gurbaan as gubbarratti argitan kan jaal ibsaa jedhamuun beekamu kun weerara jaalalaa bara 2020 bara 2020 takka keessa gara tiktookiitiin baneen shamarroota dhibbaa fi kumaatamaan lakkaa'aman boochisuudhaan cunqursaa kan ture bara 2023 bara 2024 keessa harka maakitti kufuun isaa kan yaadatamu kufaatii bara 2024 23 keessa kufe san deebi'ee mataa ol qabachuudhaan Awuroopparraa gara Afrikaa Masrii Kaayiroo galuun hidhannoo isaa jabeeffatee lola addunyaa sadaffaa banuudhaaf qophiirra akka jiru dhagahamee jira. Lola addunyaa sadaffaa banamuu deemu kanaanis maakiin akka malee sodaachuudhaan balbala akkuma gabbanteen hidhannoo guutuudhaan isaa jiru agarraan balbala itti cufattee mormaa jiraachuun isii dhagahame. Kanaaf lola addunyaa sadaffaa galgala kana banamuuf deemu kanarratti eenyu akka injifatu gara حاولت يا ربي وانك هادبت والله ربي سيعمل كيف وانا تمر كوتنا ولا لا انا ليه تنجني بل والله من قصيتي وانا تمر كوتنا ولا لا حبيبتي ربي سيعمل كيف والله الدنيا اكرنتي اقول تمت والله ما لو بوغا فدي لما تو ابي لما قبر ما غويا ثاني مويا ما كم تاري ربي سيعمل كيف ما غويا بي لما تفسيني جنة ديو كان كومنت جرت انا كور دوتو نيكي يقول افان اورومون بكم بار انجليزي فبريثني ركعت afaan arabiitii afaan oromoo barreessan rakkoon kana aan ingiliffan beeku arabiin beeku wallaa rabbi yaadaa muraada keessi haa guutu wallaa aboo mucattiinnana ta'ati yaadde miti ati yaadadee haa taatu wallaahi dhaliin milkaa'uu kee malee waan ati milkooftin haa wallalan wallaahi dhaliin hawwiitii rabbisi haa milkeetu wallaa haanuutii rabbisi haa milkeetu hawwiitii rabbi waan kee haa dubbatu aboo leencitiitii homuus hin dandayin wallaahi dhaliin homuus hin dandayin hafuurri kee haa urgaawu حانوت يا رب السامر كيف ذني ودوج ملكايت والله العظيم وان إثي يادني في وان إثي كايفتهم إثني فاتو والله وان إثي يادني إثني يادني رب سني فاتو وان إثي جالت تنيف وان في جالت قالي إثني هكذا والله رب سنامر كيف
deemi jetti gareen as jala hin deemu. Hawwiin ikkoo obboleettii xiyya qaalii soddaati dabarisi haa deemeetiin dhimma isin garsiisu leencinaan kennine wallaahi hinde koomentii haa barsiisu haa amma isin garsiisu leencinaan kennine hawwiin sijjimmar isin giiftii ana qofaa kenniti yoo asirratti this is best my love sister hinde. Lola addunyaa sadaffaa banuudhaaf gurbaan as gubbarratti argitan kan jaal ibsaa jedhamuun beekamu kun weerara jaalalaa bara 2020 bara 2020 takka keessa gara tiktookiitiin baneen shamarroota dhibbaa fi kumaatamaan lakkaa'aman boochisuudhaan cunqursaa kan ture bara 2023 bara 2024 keessa harka maakitti kufuun isaa kan yaadatamu kufaatii bara 2024-23 keessa kufe san deebi'ee mataa ol qabachuudhaan Awuroopparraa gara Afrikaa Masrii Kaayiroo galuun hidhannoo isaa jabeeffatee lola addunyaa sadaffaa banuudhaaf qophiirra akka jiru dhagahamee jira. Lola addunyaa sadaffaa banamuu deemu kanaanis maakiin akka malee sodaachuudhaan balbala akkuma gabbanteen hidhannoo guutuudhaan isaa jiru agarraan balbala itti cufattee mormaa jiraachuun isii dhagahame. Kanaaf lola addunyaa sadaffaa Gracias. Tokkicha baadiyyaa akka. Beektaan isi. Mangisti. Kaliyaasin. Wallahi. Wallahi. Mangisti. Mangisti. Keessa. Tiktooki. Tokkicha baadiyyaa. Tokkicha baadiyyaa jedhaa mooraa wayitu baargi. Balleessite ijoollee. Sharriirra. Akka ijoollee waan zamanaa godhine. Maal jedheen beektaa? Biyaansi dhaabdee dambal takkatti bulchuu mokkorde biyaansi lafa qamadii sirraa fudhannaa achitti. Investimentii maali jettee nuu kennita? Akiin tokko raafaan. Kan isaa achitti uf ajjeesna. Rabbi nu dabarsaa. Hin kenna fakkaata garuu. Kan qawwee raafuu nama siir. Maqaa qawwee nas garaan. Abbaas na. Duraan tokko suubee nadhiin. Duraan tokko qawwee biraa beekamu. Warra dhombiri. Qawwee irraa beekamu qabu. Baqawwee nu. Baqawwee nu. Sita taalee alsatam kaale. Alsatam kaale badullaa. Badullaa. Banasaa kaale banasaa. Banasaa. Assalaamu alaikum. Yoo hin taane. Yoo walii galle walumaa